Obboleessa koo tokkicha koo bareedaa koo waan hundaa koo fachaan jira. Oyyaanki xuraayira. Lakki dhugaa waaqaan qulqulluu. Lakki qulqulluu. Sii micara kina qaba. Qulqulluudhaan nama irraa. Wanti barbaaddu hojjedhe siin egaa wanta jaallatu hunda siin godha. Maanni nagaadha biteeti. Maal sitti fakkaate? Har'a keessummaan dhufaa immoo iddoo amantii tolu beekna. Keessummaa? Eeyyee keessummaan dhufaa waan ta'eef adda. Birrii barbaaddeere? Lakki maanta malee anu siin adda barbaaddeena. Maal dharee? Beektamtiire. Adda raakin. Dhugaa sitti bareedeera muudha. Waaqa baay'ee sitti bareedeera. Egaa ni jiramtiire. Waa'ee kee immoo jechuudha. Akka mucaa amantii taateetti adda raakin waa'ee maatii keenyaatti miira. An mucaa na beektaa an silumayyuu mucaa amantiidhaan reemti. Atis akkuma kana itti hime waan ta'e hanqaanis na dhala. Maal ani qeesiin fakkaadhu keessa baay'ee. Waa'ee mala kootii maa jechuudha. Teenziitti eekanii fidee maladha. Waan biraa hundumti isaa diidhaa man koo mala ta'eedha. Beektani? Maal dharee kana caalaa natti amanuu qabda malee. Maal dharee kana itti barbaadde garuu? Jechuun koo arraak udde. Waama namni dhiisee maaf keessa nama deddeebistu sini. Maanni gaggala isinoo bishaan gabatee irraa gootanii takkasitti nama geessitu. Jechuun koo sirrii mata akkatti dhiistuuf xiraamshi. Aramoo irra caalaatti moo irra keessumaan fidamtiire akkuma xiraamshi dhiistuuf. Fedha koon isaa namni natti mumiti man of ilaallee fuuldura dhaabadhee eenyu akka hin tafitti maan waliin ganama kana dhaadannoo meeqa ofitti meen gadi ba'aa raama. Maanni waa'ee dhugaatii miti dhiiseera waa'ee dhugaatii ani. Obboleessa koo. Ati sittiin boona beektamtee. Wanti naarsu maal dhabeettaan namni inkufaan dhoqqaan xuraa inka torba kufa tolaan torba ka maqaama koo tolaa miti malee ani amma torba kufa torba kaan jira booyyee miti ani qadhe dhoqqeetti hin deebi'an. Jijjiirameera bakka. Kanaafuu iddoo kanaan duraatti nan eegina. Mana kanatti deebiteen gariinooti naan jettee odee dhiisee nan sokkaan. Soo gali garuu hin dhuginati. Keessummaan qaballee ragaa ittoo minyaama isaa yaadne gaara keessummaan qaballee. Kanaan dura walakkaan ashaboo walakkaan bishaani. Maali soo waan tusi gaafa hojjettudha kan inni gaafa hojjedhu beektaa kanaa jilli qibsuuf kaasa sooti. Waa gaarii goggodhiitu beeki. Rakkinaan qabsoo siin eegaa wanta jaallattu siin godha nyaata jaallattu san hojjedhee siin eegaa. Wanta biraan barbaadu keessummaan qabanne waan gaarii nyaachuu qabna. Mana sirreessi. Rakkinaan wanta jaallattu hunda isaa siin godha. Adarraa kee mun dhugit adarraa kee. Laame? Ma warraan bitti mammaatti. Anoo mee teessuma sanas naa butta teessuma sanas naa butti mee. Ma wanta softu qabdamu. Teessuma sanas buttati. Naa butte teessumichas naa buttati. Mee maal godhu Mee ati teessuma fidadhu mataa mee keessumaa kan maaf lama taane ne. Lakin biyyu maalati haatoo. Lakki goone qoraanis barbaade dhufa. Rakkati ati moo. Dhuga lama taane mati. Maal obboleessa maal si godhaan. Isa teessuma fidadhu kaadhu haasaa lama taane goone. Isa rakkachaa kanatti moo rakkataa. Isa sirrii makeete isa keessa bayoo si jiraachisutti dheenga liqeeffachuuf istaar 8 ilaalletti birliqii birishaan gaafadhe naan waaqayyo sinii falaatu naan jette seenu. Kan kun faayyuu jiru. Kan irratti dabalatee kan biraa is dhugaa rakkatee maal? Mee lama taanee lama taanee eenyu? Deemetteere? Dhugaa? As in turini dia gargar. Dhugiin duwwaa malee moo? Aadaan kun ayyamummaa dhiirri kan biraa mana dhufaan immoo dhiisee manaa ba'achuun ina yamaare kanaafuu nayyamu. Mee nan dhaqee ciisu? Rakkinaan qabu nasitti hin qabamu jedhe. Nama waaqa beekoodhaan keessatti hin qabamu. Maal natti qabamu? Adaraa qodaa kana immoo eeggadhaa. Maal eeggadha maal eeggadhaa qodaa kana. Si adaraa musti meeramtiire. Deemetteere. Maal sokkama seet rakkinaan qabu. Si adaraa sitti meeramtiire. Adaraa. Saari. Saar. Maaleeti yaa watti. Yaan jiraama sina dhaga'uu dhabde malee maal dhaga'u? Ay mee giifti ko. Har'a keessummaa dhufaa jedhe. Manamu? Mana gargaaru? Mana gargaarta beektaa? Ilaa amma fakkeenyaaf dhugin jedhetti meeragaan. Waadaanaa galeeraan dhugu jedhee bakka kutatee bakeera. Dhugu lammatuma iyyuu sababa isaa keessummaan iyyuu miti. Lammatuma iyyuu dhugunaan jedhee manaa beeragaa. Achi beektan boogaa nama mitiireen qoran. Achi gaafinni qoramu. Fixanii qoruu dandeessi gaa. Achi yoonni dhugee dhufee adara. Adaraaki natti gadi dabarsa. Balbaluma irra taa'inaa. Sileegaa kan seeguuf dha. Isaa Atila mana gadhiisuu balleessite manatti ni ta'u keessummaa kee bayee deebii galatti maal samantati. Akkamitti samantati isaanii bayeettee akkamitti samantaa dhugaatii arginaanu. Kutateera si jechaara. Kutateera lammata booyyee dhamoo naan jedhe keessa bee booyyee dhamoo kan dhiqadhe dhoqqee keessa naannoo naan jedhe. Kutateera sirnuma kutateera soo garuu yoomma akka tasaamu beektamteere namadha. Amma nakkan seeguu barbaaddeet. Bakka sirra dhaabadhuuti taa'iti maaloo gannatti hin dabarsi. Adaraa kee onna akka dogoggoree dhufee balbala irratti naa qabi.
Akkam sirraa kun ay mi maalu arra keessummaan qabaa jedha ana mumna kutti meer ati isheen isa mumna isheen ayi ati isa mumna kittina ati boleettuu nu gadhiiste ati immoo jaalallee kee gadhiisan dhimma maayidhaan karaa dhaabadhinni nama eeguufi maal sila maaf gadhiiste digachi maal mana taa'ee jinii gaarii maal taati amala isaatu beektu sun gadhiiste maal obboleessi koo kutateera kanaan booddee ani itti meera mumna kutti meera innis kutateera hin dhugu jedheera kanaan booddee maa yoomuu dogoggortiin beekamuuti seexan arraa kittina Malo sirrimatti itti naayimu. Mucaamu caamantiidha. Malo maalis ijaaran numan diigama bakka. Amma beera. Amma beera. Keessa beektini maal? Sirrimatti mootti mi malo akkas deebinees. Ati simoona eega ati rabbi si agarga. Ma yoon nan deemiti kana eegi malee gannatti darbeenaan beektamti nan qaana. Yobbo maali? Iyyeen saamarami. Maal maafi gaartat? Maal taate? Zakirante? Maani? Sidra. Maan rest buluke. Maltat? Siadi rambuda. Anu duga siadi rasa ustin ini malecho. Bayang siadi ra bodde wala gara iya dara gara. Duga rabbi. Maal dare kan figartu? Wastin fa'eno. Abbali tinke ara kisuma qabdi. Ai. Qoyna ragi faduka. Ishi. Kisuma qabdi. Kanafu arran udumni. Ayu alamen wamti nangaleme. Inni kunis nude. Dhuguma haasoftanii man dandeessu amma kana natti haasoftanii sammuu tokko qofan baadhaman sammuu lama sadii miniimi sammuu koo kuni akkuma kan keessanidha yaada arrabni koos hin dubbata miti kanaafu hin dhugu hin dhugu sin jedheera miti isheetti dhaqiitti kan kanaachuun manatti deebiin dhaqe ishee wajjin taa'e mana keessa taa'an immoo mucicha eega. Hin dhugu maadha sin kan hundumaa bultanii kaatan yeroo hundumaa nama shakkitanii ani dhugaa dubbachuu danda'uni. Laa kam na beektaati laa na nubanne. Keessummaa shin qabdu. Maali si hubadha keessummaan maaltee sanatee kanatee naan maal lagashina waa keessummaa jireenya koo anatu jiraata waan na fayyadus waan na fayyannes anatu beekamni isheef immoo kakadheen ba'e sakaan mitiiti bakkeedha bishaanituun dheebodheeyyuu manatti deebi'een dhugaan jedheen bakkeedha dhugaatii dhugu miti bishaan hin dhugu jedheera amma tuti bishaan alaatti ammanii hin dhugu. Ayi ani wanti na aarsu tokko innumti rakkoon qabu wanti kamiyyuu haa ta'u rakkoon qabu waa'een dhugaatii koos waa'ee maalii koos haa ta'u garuu akkamitti walamannaa maafa manamummaan badii maafa manamummaan hinkita deema daakame biyya keenya keessa saba keenya keessa laphee keenya keessa hinkita deema daakame min daakame mana baaburaatti geessanii jaattanii isinii moo maal gootanii amanamummaa kana maafa wali naman nureedu walamanuu malee maali bu'aa maalii qaba amma naafati na jaallata mitaati maalattan si beeka akkati na jaallattu maarre maattan si beeka isin amanne taanaan jechuu konaaf isin amanne taanaan maalattan si beeka akkati na jaallattu sin jaalladha amman maalitti beektaati namanne taana maal gootare maal faayidaa qabare kanaafu walamanna mitire ati an kanuma shakkuu jalqabe amma argiisin akkas waa'ee dhugaatii kana irratti namoonni diddanii maaliif shakkuu jalqabe beektaan boriftaanii ati na dhiistee nama kan biraa jaallachuu dandeessaa tarii kanaafu warra wal dhiisnu wali namannu kaa akkamitti si amanon eessa akkati fiigaarutti maatti si amanon amanamummaa daattaniittu kunoo urkut gootanii daattanii manatti gashtaniittu kanaafu yoo isin kanarratti waa'ee dhugaatii kanarratti nan amantan ta'e anis waa'ee jaalala keenya irratti sin amanu waa'ee dhugaatii irratti isin amantanii naan jaalala keenyas nan amanaa jechuudha kanaafuu amma waa'ee dhugaatii irratti amantee waan nan amanu. Si amaneera na amantee taminiire waa'ee jaalala keenya irratti isaanis immoo si amaneera kanaafuu nagaan naqeen nagaan gala ishee sin jaaladha moo ishee. Timi mo, wae ko, akan wanu duma sali itu dah labarin tu nak tolana. Ciao. Ciao. Enquantas shinoya kamleya maskaloye malni agasa ramani kana hojjete nagamiti musa mo mali yare amma buusi qottu bontu agasu mana keenya rabulu qab akamitti agasa la bula agasa la geessa aga gadi kaani tu mataran bushusa mali yare ni bontu amma aga la gadan bulu we asin bulani mali agasa la gadan bulu Main di nam di sama syari agama nama mereka kaya rafi nama jangan
Lima wayya. Isa yung sa ating kisuma ng food drifte? Masala kan dhugaa ijoollee inni shaakalaa wal dhufnu ofii keenya uyyuu aduun irraa booda fedhaame wanticha nama dhaamsiteera galee malee dafee dhaamu fedha aduun irraa. Maal isan naqaan si bira? Ufannisu? Bajjeesu? Iddoo tokko nagiraa suma bullaa. Dhugoomu si wajjiniin bulaan mana kana keessatti. Si wajjiniin amma hin jiraadhu mee? Kottee kee dheechabsa mana kana keessaa gabbaatee naa. Kottu arginu wanti akkamaan. Afalchuun manni machaa'ee dhaseeteetu ati. Muloo dhuddeedha. Na gosootedha. Manni wantichi lafa kana. Maalaan si biraa yoo Maame mana kanatti qofaa gogaadhaan garuu fuulaan jettuuti. Maaltu teeruma? Jiitu koo yaadani. Amma dheera fuu yaada jiitu. Amma dheera fuu yaadde. Mee jiitu yaade kan. Jiitu naa biti gaasi. Jiitu yaade. Afachu. Nanka ganna dhiis. Kottu keesh. Gargaarsa nama. Eega maal? Manni ga'eera kana xuriidhaan daggaqabna. Kottu amma gadhiisira. Ishee nanka si jedhana. Lafa rasfoo si gashagaru. Manni balbalee asitti fagaatee. Maal balbalee kutamaa ara kottu. Manni eenyu abbaa isheedha isheen baarri keenya cabsu. Baarri abbaa kooti banti alamuu cabsuu bira kun kan isheen baarri akkasitti reebdu. Eenyu haadha isheedhaan. Eenyu dhibba kadhaan nagadhiisidhaan. Sanyii alamuu qilxoo akkasitti dabartee kun gadhee. Afachuu boontu na dhageeffadhu. Dari lara dhiira isheen mana bantii ulu madda buqee hudduu isaa keessa laafatee asirra duratti ni godhu faarti. Akkasitti dhaab kan lafi keenya guuramee dhumee nu lafa nu waan qabne. Lakki na gadhiisidhaan barbaadu si jedhan eenyu haadha ishee haa waa dhuftu. Akkasitti diriirsee maal? Ofii machooftii naan namachiisi. Afachuu ani namtitti haadha raawwanaaf mana godhan. Dhiira miti kun dubartiidhaan dhufas. Obboleessa koo ilaame injeeqin immoo ol galaati. Anu biiraan si bita galgal. Dhugaati akkuma barbaadde. Biiraan si bitaati amma dubbatin ishee. Ati dubbatu Ani maan tokko maan dubbachaa jira nama namtitti na arsee. Kaasitti isaadhaan si bitu. Kaasitti si bitu. Ani amma asirraa fijattee naani amma asirraa. Oluma lixxee hoxa keessatti uffisee akkasitti qorrineetti kottu sirraa fisaanu. Siruma ishee kun qabaaman sidiisee mana deemu. Bara maarree asootti hin teettofne siruma iyyuu. Natu beeku malee. Ubeira. Maali? Nan turenti? Baay'ee na dhaabachiise. Daftee. Maali kun harka kina ta'e ture booda keessa beekas akkas reebuu malee annaa hin jiru. Maarree. Nagaa dhaka. Jirtag? Nagaa godhanu. Nagaa namti? Galata Waaqayyo. Jir. Nagaa seenuu reema. Ande wachuja? Gallu? Mana kottu nan jettu wanta deebitachuu wayyaa gallu. Kottu galla. Sirrii miti mati garuu. Nakkeere sirrii ma godha? Dhugaa? Dhugaa? Baay'ee musti bareedeera. Galatoom dhugaa. As berak embasi nak kena. Maali? Mana sih nak? Kalau saya nak gitu nak betul lah. Mana kisah masalah? Mana kisah kerja malu jenis jenis. As berak tay. Sinapilad ofiko mo. Waya. Rakinan kam tay. Tahu semua. Napilad dah ofiko. Tole ka. Maal mooraan keessanii immoo akkam namatti tola. Namatti tola miti? Anis kan naaf hin bakkee filadhe. Obboleessi kee hoo? Nufa jira. Toon obboleessa kee gadi bareeti baay'ee natti tola. Maaliif beekta? Akkamuma godheedha kan inni akkasitti nama amala qabeetti shamarraa amala qabeetti godhee si guddise seeru baruudhaafi. Inni baay'ee amala qabatu argite. Maal amma maa bareen? Siluma yoo Oromoo maal jedhee mammaa ka haadha ilaali intala fuudhedhani. Isin immoo akkasin lama taatanii jiraattan beekaa. Akkasitti akkamittiin akkas durba see safuu beektu godhee si guddise. Akkasumatti si ilaalee mammanii inni immoo akkamitti safuu beekaa taasee dhugaafan taa'ee yaadu. Jira miti baay'ee manatti tola dhugaa.
Maal kuno asna keessa malee moo maaloo mana ol seenaa sonam. Rakki maal qilleensa namatti tolu mana keessa muka baay'ee namatti tola soo qilleensa akkasii keessa gaafa teenyu baay'ee man gammada. Maanis qilleensa fedhiin bakki iska balee waan kan biraati. Wajji wal baruu kotte garuu baay'ee gammadeera beekamiti. Dhugaan iyyuu. Maal ilaaltati mana keessa maal keessa dhufte? Lakkoon tokko iyyuu. Anu dhugaa maal ta'a. Maal taatee akka nama hatee likkiitota hattuutu sirraa mul'ataara. Likkiita yeroo bakka seexanni gaafa isheen nama akkas gootu taa'arta mati gaafa dhufanii qabalatti godhan isa ta'an taa'arta. Nagaamni. Ana akkasuma nama saafadhaa maal arransi bareemoo waan nagaamni garuu kan na dhiboo jechuudha. Mooraa amma kana guddatu keessa yeroo lama taatanii jiraatan sodaatanii garuu immoo boleessa guddaa hangafa qabda taanaan. Waa tokko wanti nama sodaachisu. Inni jira waan tokko iyyuu sodaadhu waan jiruufi. Fooxaan na ga'uu dina nutti qorrana fooxaan isa kan biraa fidi maanni fooxaa kana qofa kilaasii qotti darbattee dhiistu maanni isa kan miicite moo namaa taate itti gabbaaste. Eenyudhaayyuu? Keessummaa. How are you? How I'm fine, thank you. And you? How are you? Eenyudhaayyuu kuni? How are you? Eenyudha? Mana keerutee eenyudha laata taati? Manni dibra. Amma kana wal dafaruun boontu. Waa'ee fooxaa koo yoo hafu. Dhiisi. No afisaan gidduu endale ati endeedhaati moo fiidhaati kan nama waan gidduu galtu. Maalidhaayyuu boontu obboleessi keessa jira. Agartee taasisuu naanna tuffate obbole wayyoo haadha koo dhiira salphate mana isaatti dhiirri salphate mana isaa keessatti dhiirri gadheen qoshaashaan kosiirii wayi kosiin nama bakkaana kuni anaanitu mana kootti dhuftee naanna tuffatti isheen manni kun akkatti jaalame taate afuutuun beetti amma waa'ee bantii adamuu beetti waa'ee biraa bantii adamuusa ilma akkasii dhalche beetti isheen foon koota warra ga'an isheen wanti kosii nama bakkaane galuu siin jedha dhiirama kosii afuutuu haadha raawu mana koo dhuftee naa arrabsi taate waa'ee isaa kun waa'ee isaa fi waa'ee boontu afuutuu boontuun akka isheen itti guddatte beektaati waa'ee boontu beektaati hin beektuni gadheedha harkanatti hin qabin qoshaasha lammataa si'ii mana kanatti ati deebi'uun kee an beera gaafa sana afuutuudha yoo dhiira taate immoo gabbeene siin godhan siif hin godhu taana darrani naman ta'an wooma dhiira taate na hin gabbeene hin qaqqabeeni maal qaqqabda gadhee qaqqabda anaan gadhee naan jedha namni gadhee na caaltu salphoo jira salphoo mara dhufti ana bakkar ana ilmoo ani gootummaa goota agarsiisa dheerii sila goorani waa'ee mana keessa waa'ee baagootiiti midwaan beekan uffadha gadhee manatti dhufteetu anaani seenaa abbaa gootii awwaaltini awwaala keessatti abbaa kun machooftu Waan keessa jira manni bantii alamu waan inni amma kana gadhee dhuftee dabarteefu waan keessa dhiirri mana kana dhufee beekne bantii alamu mana bantii alamu dhuftee dabartee gadhee itti abbaan kun jiraatee garan abbaan kun mataa ishee raagata gaawwaa qabana kana keessatti raftu lubbuu ishee mana kana keessaa gadi buutore gadhee manatti biddeen nu dabarsiistaan. Isa mana sooftaa awwaala machooftu. Isa mana nama yoomiyyuu. Waa'ee seenaa abbaa gootiif nama qoromoti waa'ee bantii alamu qoromoti gadhee gadhee nafuutuu waan itti kini fakkaatu maqaan ta'e eessa jirti amma? Gadhee akka kanaa eessa jirti? Gadhee nafuutuu atuun hin ariine ta'e har'a mana kana keessatti salphisee ati jasa kanarraa bucaabaata turte gadheen mana kanatti dhufte akkas na gootiina afuutuun. Akka kee machooftuudha moon kata malgan. Maal galare garaan iyyuu namtitti kana duukaa bu'aa haadha siyaana biyya kanaa baasa malee. Deemi. Agarteettani waa'ee gootummaa. Waa'ee dhiirummaa yoo ta'e argiteettaniire akkanitti nama qatee sokke agarteettaniire baala ballayyoo yaa'u boontuun heerumtee wayyoo adaaf wayyoo.